بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرى كولتنك أبدا إسنس بودتي أرجتن كنا ابن عباس أكاديمي برنوتا إسلاما كان كنو سنرتي jala kanarraa waan hubannaa gahaa akka isin argachuu qabdanu isinii dhiyeessina inshaallahu ta'ala. Jalqabuma asumaan karaa gaafitti seenuudhaan dura Ibn Abbaas barnoota islaamaa kan kennu maal akka inni kennu hubannaa guutuu kan nuuf kennuu qabanii. Ibn Abbaasii fi barnoota islaamaa wanta jedhu maaliif Ibn Abbaasitti moggaasnes kan jedhu Ibn Abbaas Akaadaamiin immoo maal barsiisa kan jedhu kallattumaan kara injinar gaariitti isin dabarsee jennaan irraa hubannaa gahaa isiniif haa kennanu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundattuu nageenya rabbii isinirraa jiraatu jedha. Egaa Ibn Abbaas Akaadaamii kaayyoon isaa maali? Maal hojjechuudhaaf immoo manaa ba'e waan jedhu obboleessi keenya Ustaaz Saahibuddin Abbaa Biyyaa nu gaafate. Ibn Abbaas Akaadaamii kan jennee moggaafne kaayyoon isaa barnoota islaamaa babal'isuudha. Ummata islaamaa biraan hubannoo islaamaa isa sirrii qaqqabsiisuudha. Akkuma kana immoo dogoggoroonni adda addaa yoo jiraatan dogoggora sana furaa deemuudha. Keessumaa Ibn Abbaas jechuudhaan kan wal qabsiifnee moggaafnee fi Ibn Abbaas heddumminaan turjumaanul Quraan jedhamee beekama. Kan Quraana Rabbii ibsuudhaan hiikuudhaan ergaa isaa uummataan gahuudhaan beekameedhaaf. Akkuma kana immoo guyyaa tokko fiqhii barsiisa ture. Torbii keessaa guyyaa tokko tafsiira barsiisaa, guyyaa tokko hadiisa barsiisaa, guyyaa tokko lughaa barsiisaa ture. Isa kanaaf nusi hubannoo namni islaamummaa akkamitti hubachuu qabaa, yaada isaa akkamitti sirreeffachuu qabaa kan jedhu maqaa isaa kana wal qabsiifnee Ibn Abbaas Akaadaamii kan jedhu moggaasuu dandeenya. Ibn Abbaas Akaadaamiin egaa xiyyeeffannoon isaa inni guddaan inni jennaan ummanni muslimaa Itoophiyaa kuni islaamummaa bifa sirriitti hubate akkamitti hojiirra oolchaa amala gaariidhaa wajjiniin immoo akkuma kana muuxannoo barbaachisaadhaa wajjiniin wal simsiisee akkamiin waliin deemsisuu danda'a isa jedhu karoorsineetii waan kana hundeessuu dandeenya jechuudha. Hojiiwwan dhuunfaadhaan sila kophaatti mataadhaan sosocho'amaa jiru kana mataadhaan fiigamee baay'inaan galma hin gahu. Isa kana yoo walitti fidanii galma ifaa tokko bocatanii lafa kaayyatanii akkuma kanas immoo karoora istiraateejii irra deemanu kaayyatanii jedhanii galma kana milkeessuu ni danda'ama jechuudhaaf. Dur nu hundinuu mataadhaan waa wayinuma sosocho'aa turre, numa daawaas godhaa turre, waa wayis qaraasisaas turre. Isuma sana amma tafsiira Quraanaa dur faffacaafnee qaraasifnu kana qindeessinee bal'inaan bifa teknooloojii ammayyaas fayyadamnee tafsiirri Quraanaa guutummaadhaan gara suuraa Faatihaa Baqaraa kaasee hanga suuratu Naasitti bifa dhaloota ammayyaa dubbisuun akka inni hubachuu danda'uun dhaggeeffatees dubbisees bifa inni hubachuu danda'uun akkamiin ummata biraan gahamaa isa jedhu xiyyeeffannaan isaa guddaan tokko. Tafsiira Quraanaa qofas miti fiqhii akkaataa jiruuf jireenya fiqhii ibaadaa namni rabbii isaatii wajjin hariiroo akkamii qabaachuu qabaa, waliin jireenya hawaasummaa keessattis immoo hariiroo akkamiitiin jiraachuu qabaa isa jedhu irratti fiqhii ibaadaa kan jedhamu fiqhii mu'amalaa kan jedhamu isa kana irrattis hojjechuudhaaf. Namni tokko immoo Quraana irraa isa ta'u hadiisa ergamaa Rabbii irraa isa alayhi salaatu wassalaam yeroo barumsa wayii fudhatu seera kamiin fudhachuu qabaa, usulul fiqhii jedhamee bu'uura namni tokko barumsa Quraanaaf hadiisa irraa ittiin fudhatu seerri kaa'amee jira. Akkaataan Quraana Rabbiis itti fassaranu seera kam isteeppii kam deemuu qabda kan jedhu usulut tafsiiris kaa'amee jira. Wantoota kana hawaasa biraan gahaa deemuudhaa fi walumaa galatti kaayyoon isaa hubannoo hawaasaa ol dabaluu akkuma kanas immoo ummanni islaamummaa kana sirriitti akka barataa deemu. Inni kun bifa barreeffamaatiin kan duraan hangitee hojjetame amma immoo gara audio visuaalitti sirriitti cehe sagantaa sadarkaa dippiloomaatiin Quraana tafsiira isaa ta'u akkuma kana shari'aa isaa ta'u kanneen biraas jechuudha booda hadiisa daddabalatee bifa sanaan barsiisuudhaaf kan karoorfameedha Ibn Abbaas jechuudha ammaaf. Inshallah gaafii lammaffaatti ce'uun kiyya dura kanarratti injinar Miftaan
gaafii dabalataa ibsa bal'aa barbaachisu yoo qabaatti itti dabaluu dandeessa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jedha jalqaba irratti. Waalaikum salaam. Daansuudhaan egaa Ibn Abbaas yeroo ammaa kana karaa onlaayiniitiin barumsa keessattuu tafsiira irratti yookaan hiika quraanaa irratti sirriitti karaa injiinar Gaaleetiin kennamaa jira. Keessattuu ganama jechuudha. Wanti kun waggaadhaaf deemaa jira. Erga jalqabee cimaatuma yoo rabbi dhawaata keessa jajjabaataa deemaa jira. Wantichi akkan hubadhuttis akkan beekuttis duratti tafsiirri quraanaa gabaabinaan kaa'amee ture. Hiika quraana kabajamaa jedhamee amma yeroo ammaa googilii irratti illee appilikeeshiniin isaa kan kaa'amee jiru sun jechuudha. Isaanii hiriyoota isaaniitiin kan barraa'e. Amma immoo akkamitti karaa audiootiin akkasumas immoo gara viidiyootiin namni sirriitti tafsiira sana danda'uun bal'inaan haga appilikeeshinii sanarraa olitti dhagoo qabaadhaa fi kan hojjetamaa jiru. Duratti kitaabota adda addaati kan barreessaa ture injiinar Gaaleeni. Kitaabota hedduu barreessee hiikesi. Sun bifa istiraakchirdi ta'ee kaampaanii ta'een hin teenye dhuunfaadhaan. Amma garuu gara kaampaanii maqaa Ibn Abbaas jedhamu jalatti yoo rabbeedhe wantoonni sun hundinuu bifa seera qabuun, bifa caasaa qabuun, bifa istiraakcharii qabuun hojjetamaa jira. Kun immoo karaa onlaayiniitiinis yoo rabbi nu gargaare karaa ooflaayiniitiinis itti fufuudhaaf deema. Wanni guddaan dhaabbata ta'uudha. Dhuunfaanii dhaabbanni garaagarummaa qaba. Dhuunfaan yoo namichi sun dhukkubsate yookaan immoo gaafa namichi dadhabe yookaan gaafa namichi hifatee taatee hayyuu hundi dhuunfaan dhabama. Yoo dhaabbata ta'e immoo gaafa namichi dadhabe sitti fufaa dhaabbanni sun hin diigamu jechuudha. Salphaatti hin kufu. Hin jabaatas humnas hin qabaata. Kanaaf amma gara dhaabbataatti deebi'ee Ibn Abbaas dhaabbata bareedaa dhaabbata sirriitti keessattuu hiika quraanaa ijoolleen hubachuu barbaadan bakkeewwan adda addaa jirtan biyya keessas ta'ee biyya alaa barattoonni yuunivarsiitii keessa illee jirtan kanneen hojjettoonni mootummaa carraa kana fayyadamtanii sirriitti barachuu dandeessu tafsiira quraanaa kana jechuudha. Yeroo ammaa yeroo teknooloojiiti namni bakka taa'u taa'ee biiroo isaa keessa taa'ee barachuu danda'a. Dubartiin kushiinaa isii keessa teessee barachuu dandeessi. Tarii laayivii yoo qaqqabachuu illee dadhaban audiyoon isaa waraabamaa waan jiruuf sana hordofanii akka tafsiira quraanaa kana sirriitti baraa deeman. Namni kan inni waa'iif bakka kennu wanticha bareedha. Kanumaaf rabbiin innamaa yakhsha Allaha min cibaadihi al-culamaa. Garbootuma rabbii keessaa warri rabbiin sodaatan hayyoota yookaan beektota wanti jedhameef waan quraanicha keessa jiru waan hubateef. Miyaa isaan beekaa namni hiika isaa beeku. Akkasumas immoo baallama rabbiin beekaa, badhaasa rabbiin beekaa, qixaaxa rabbii bara. Maalummaa heera akkamii akka ta'e illee sirriitti hubata. Kanaaf waa hunda dursa namni muslimaa hiika quraanaarraa waa xiqqoo si hubachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef kana hunda furuuf immoo Ibn Abbaasiin akka jarri sirriitti itti fayyadaman, akka jarri sirriitti ordofan, sirriitti baratan dhaabbata kana akka jarri ordofan waamicha dabarsuu barbaada. Anillee akka yeroo tokko baay'ee biiziidhuma utuma taanu nus keessa jirra barsiisaas jirra turree irratti. Kanaaf tafsiira qofa otoo hin ta'in dabalataanis barnoota akka fiqii illee barsiisaa jira. Usuula tafsiiriin akkasumas immoo usuula hadiisaa illee lugaa arabaa qura'aana illee barsiisaa waan jiruuf kanatti akka fayyadamtanu waamicha dhiyeessuun barbaada. Innaan akkana nama mubtadi'a ta'eefis illee qophaa'aa jira akka paakeejiitti jechuudha. Namoota immoo mubtadi'a hin taane sadarkaa ilmii tafsiiraa irra ga'e illee tarii nama duraan qaree jiruuf illee tafsiirri kun bu'aa guddaa isinii qaba jechuun barbaadan. Gara keessanitti hin deebi'u Ustaaz Injiinar Gaalii Ibn Abbaas gaafii lama wal fakkaatu wal faana jechuudha. Barnooticha gara onlaayiniitiin akka baratamu gochuudhaaf wanti kaka'umsa isiniif godhee akka hawaasaaf qindaa'u gochuu irratti xiyyeeffannaa gootanii kaataniif maali tokko. Lammaffaa immoo hammam tokko bu'a qabeessaa jettanii yaaddu. Barnoonni jira
lafa ni jira fakkeenyaaf halaqaan ilmiidhaa baadiyyaa irrattis magaalaa keessas bakka ta'e numa jira online irrattis numa jira kun roga adda ta'een tokko kan inni dhufe barbaachisaadha dirqama jettanii yaaddani maa inni hammam tokko immoo hawaasaaf bu'aa qabeessa jettanii yaaddu akka nama dhaabbaticha itti yaadee qopheessee hawaasaan gahaa jiruutti jechuuf. Ayya tole galatooma gaaffii kallattii roga lamaa wal qabsiifteetti kanatti kaafte inni tokkoffaa darsiin bifa kanaan baadiyyaattis ta'e magaalaa keessatti halaqaata irratti kennamaa jira. Kanaafuu kana akka addaatti bu'aa maaliif kennaatitti xiyyeeffatame kan jedhudha. Darsiin inni baadiyyaattis haa ta'u magaalaatti keessumaa ulamoonni keenya baay'inaan magaalaa baadiyyaa jiranu kan gatta'anii yeroo ofiitti kennanii darasoonnis jala ta'anii baratan suni wanti bakka isaa bu'u hin jiru. Inni itti fufuunsaas dirqamas akkuma sunnaadhumas. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Jibriiliin barsiise Jibriil dhufee Nabi Muhammadiin barsiise alayhi salaatu wassalaam booda sanaatii immoo ergamaan Rabbii sahaabota barsiisanii walumarraa dhaalamaa hanga har'aa dhufee nu qaqqabee jechuudha. Ammas inni sun itti fufuu qaba ilaa yoomil qiyaamaa waan hafuu qabu miti jechuudha. Masjiida keessatti inni halaqaata ilmiyyaa adda addaa keessatti baratamu sun wanti isa bakka bu'u hin jiru. Gara kanatti immoo yeroo dhufnee Ibn Abbaasiin akka onlaayiniitti ilaallu kaayyoon keenya onlaayinii qofas miti madrasaas yookiin immoo iddoo barumsaas bannee itti barsiisuudhaafis karoorsinee socho'aa jirra. Wanti nuti qaawwi cufuudhaaf yaannee kaane tokko inni guddaani barumsi yeroo ammaa ulamaa baadiyyaa daka jira nutti barataa jiru namuma ilmii sana qofaaf murteeffatee dhaqe malee namoota dargaggoota isa ta'uu shamarranis haa ta'u warra biyya alaa jiran warra barumsaafis bakka adda addaa barumsa akkaadaamii dhimma biizinasiitiif deemaan jiran kana carraan hammachuusaa muraasa carraan hammachuusaa xiqqaadha. Warra kana of keessatti hammachuun kaayyoo isa guddaa tokko. Ijoolleen keenya hojjettoonni mootummaa baadiyyaa halaqaa deemanii barachuufis baay'ee mijatu. Ijoollee warri shamarran biyya alaa jiran kun dhiirris biyya alaa jiru kuni carraa sana hedduun argachuun isaanii baay'ee muraasa. Isa kana irratti walitti fiduun tokko bu'uura isa guddaa tokko namni bakkuma jiru taa'ee sirriitti barumsa kana yoo hordofee jedhee qaawwa isa jalaa baname sana cufachuu danda'a. Lammaffaa muuxannoo adda addaa dabalachuudhaaf nama gargaara. Muuxannoon asirratti nuti finnu bifa barumsa akkaadaamii keessatti baranne kan waan barsiiftee kaate tokko assaayimentii kennite assaayimentii sana akka namni hojjetu. Akkuma ofii barsiifte kanatti fidee deebisee barreessees fidee kan inni pireezenti godhu hojjechiisuun isa barsiifte kana qormaata baaftee deebiftee qoruun sababa sana akka inni sirriitti qo'atee waan kana konseptii isaa hubatee jedhu gochuuni muuxannoon kun seenuu qaba. Muuxannoon tafsiira quraanaa tokko fakkeenyaa fi riifaransii buukiin keenya kana jettee yoo gadhaabde fakkeenyaa fi al-mukhtasar fi tafsiirul quraan kan jedhu nuti riifaransii buukii godhanne yoo fayyadamaa jiraanne gaaffii nuti baafnu si akka riifaransii buukichaa irratti ta'uu danda'a. Barataan baratu kun kan inni itti amanu madhaba kana irratti kan biraa ta'uutu mala garuu riifaransii buukii sana irratti hundaa'eeti kan inni deebisu gaafatamee deebisee qoramee bifa giddugala ta'een waan akkasii kana hubachuu danda'a. Sadaffaa dhaabbanni tokko eeyyamuma godhatee barsiisee qoree qabxii barataan sun argate irratti hundaa'ee sartifikeettii kenneefi ati barumsa kana qabxii hammanaa fidde ati sadarkaa bareedaa fidde hubannoon kee wayyaadha ati giddugala ati immoo gadi aanaadha deebisii fooyyeffadhu waatti dabalee baradhu jechuudhaa fi inni bifa kanaan dhaabbate eeyyama fudhatee kaarikulamii itti baasanii barsiisan kun baay'ee murteessaadha. Amma Ibn Abbaas akkaadaamii keessatti dippiloomaa tafsiira quraanaa qofa yoo laalte kan inni nuti tafsiira quraanaa jennee dubbannu malee tafsiira quraanaa guutuudhuma isaarratti xiyyeeffanne isa jalatti akkaataan tafsiirri quraanaatti fassaramuu qabu seera kamiin kan jedhu usuulu tafsiir bu'uura seerri quraanaatti fassaramu kan jedhu tokko of danda'ee jira. Bu'uurri seerri quraanaatti fassaramu kuni ati quraana hubachuudhaaf jalqaba isarraa kaata jennaan bakka ayata tokkotti hin ibsamii yoo ayata biraa keessatti inni bal'isee ibseera si hubachiiseera ta'e isuma sana jala deemii hubadhu. Yoo isa jalaa hubannoo dhabde immoo hadiisni ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam ayata tokko bareechee siif ibsa. Maaliif jennaan ergamaan Rabbii kan isaan ergamaniif alayhi salaatu wassalaam quraanicha kana namaaf ibsuudhaaf litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim jedhamiti waan gara keetti buufame namootaaf ibsi jechuudha. Kanaaf si erginee jedha. Imaamu Shaafiin akki jedhani murtiin ergamaa Rabbii hundi isaatu istinbaaxaatuma quraanaatii haga jedhan tokko ga'an. Yoo hadiisarraa si galuu didee sahaabonni ergamaa Rabbii immoo
kan ergamaa rabbiitii wajjin jiraatan kan ergamaa rabbii hojjetanii agarsiisan modeelli caalamaa ergamaa rabbii hojjetanii agarsiisaniiru quraana kana qabatamaan jechuudha. Warri kun akkamitti hubate akkamitti fassare isa jedhu deemtaa jechuudha. Inni kun usulul tafsiir turraa baratama. Jecha sahabotaa jecha taabi'ootaa yookaan immoo jechi kun akka lugaatti akka shari'aatti maal kenna isa jedhu irraa hubanna. Sadaffaan aqiidaan dirqama namni tokko yoo takassusni isaa quraanas ta'e aqiidaa islaamaa isa sirrii rabbii wajjiniin hariiroo akkamii qabachuu qaba. Rabbiin akkamiin tokkoomsa guddina isaa dandeettii rabbii beekumsa isaa akkamitti bara isa jedhu kana aqiidaa islaamaa sahiha salafoonni sahaabonni akkamitti rabbitti amanaa turan isa jedhu barachuu qaba. Dabalata fiqhii islaamaa bu'uura isa barbaachisu ni barata. Akkuma kana lugaan arabaa murteessaadha baay'ee. Baay'ee waan akka salphaatti ilaalamu miti. Lugaa arabaa ilmaan keenyas ta'e namoonni keenya akkaataa quraanni itti dubbate kanatti hubachuun akka ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisatti dabarsan sana hubachuun lugaan arabaa waa'ee arabummaatiin wal qabateetii miti. Waa'ee quraanaatiin waa'ee islaamummaatiin waa'ee rabbiitiin wal qabateetii orijinaalii quraanicha sana baruudha qabdaati. Orijinaalii akka rabbiin himetti akka ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam qaraa isanitti hadiisa isaanis akka isaan dubbatanitti akka isaan irraa gabaafametti baruudhaaf lugaa arabaa kanatti xiyyeeffatee baruudha qaba namni keenya. Isa kana amma lugaa arabaa fakkeenyaaf doktora cimaa tokko kan amma sadarkaa piroofeesarummaa jiru Addis Ababa yuunivarsiitii irraa kan barsiisu isa barsiisuu jira. Haala sanitti jechuudha. Lugaan arabaan barsiifamaa siiraan hadiisni akkasitti jechuudha. Maqaa isaatu tafsiira dippiloomaa jedhame malee wanti tafsiiratti rarra'u hunduun baratamaa jechuudha. Amma immoo baatii gannaatiif paakeejii namni yeroo gannaa boqonnaa qabu baatii lamaan kana keessaa akkamitti xiqqoosi akkuma biloo koorsii jechuudha walirra kaa'ee barachuu qaba isa jedhu sagantaa yeroo dhiyeenyaa gadhiifnetu jira kan baatii gannaa keessa namni fiqihii amma ta'etti xiyyeeffate haa baratu. Fiqii akkatti rabbiin gabbaru akkatti uummataa wajjiniin jiraatu. Akkuma kana immoo hadiisa ergamaa rabbii irraa isaa baratu alayhi salaatu wassalaam tafsiiras mukhtaaraata filatamaa jechuudha. Baatii gannaa keessa hunda fixuu hin danda'amu. Ji'a muraasa waan ta'eef jechuudha. Akkuma kanas immoo aqiidaa bifa gabaabaadhaan kaa'ame usulul fiqii namni akkamitti fiqii kana hubata kan jedhu akkamitti quraanarraa hadiisarraa ragaa barata kan jedhus kaa'amee jira amma baatii gannaatiif. Kana booda immoo inshallah yeroo yerootti guddifamaa kan deemamu dippiloomaan inni kan shari'aas inni kan fiqiis inni kan hadiisaas yoo rabbiin jedhee dipaartimentiidhaan babal'isaatiyyi namoonni baratanii qoramanii aga sadarkaa barumsa isaaniitiin shahaadaa fudhataa deemu yeroo immoo rabbiin haala nuuf mijeessee jedhee haalli qopheeffamuutti jira namni dhufeetuma daree seenee kan inni baratus gochuun itti deemama. Sana booda inshallah wantoota barbaachisan tiriiningii haa ta'u asitti riisarchii hojjechuu haa ta'u waan hubannoon uummata muslimaattiin bal'atu akka inni islaama kana jechuudha akkuma rabbiin nabi Muhammaditti buusetti alayhi salaatu wassalaam bifa sanatti hubataa deemuu yaaluu fi amma danda'ame jechuudha gumaachuutu keessa jira. Kanaaf muuxannoo dabalataa of keessaa qabaa jechuudha. Isa halaqaa irratti baratamu sana inni dirqama waan hafuu danda'u miti garuu asitti namni carraasa sana hin arganne asitti barata. Akkuma kanas immoo muuxannoo qorumsa waan adda addaa kennuu kana ragaan waraqaan ragaas immoo barbaachisaadha. Bifuma kanaan babal'isuu yaada kanarraa kaa'ameeti jechuudha. Amma immoo jazaakumullahu khairan Ustaaz Injinar Gaalii Ibn Abbaas akaadaamiin maal akka fakkaatuuf maal barsiisuu fi waa inni hojjetaa jiru gabaabumaan isin biraan gahaniiru jedheen yaada anilleen qaama isaa keessaa tokko waan ta'eef argina. Barnoonni as keessatti kennamaa jiru haga himamu caalaa fuulduratti immoo haga mul'ataa deemuun kana caalaa hawaasa biratti gadi bu'ee hawaasa keessatti faayidaa qabeessa ta'uun abdii guddaa qabna inshaallahu ta'ala. Anumti akka kiyyetti amma fakkeenyaaf waa'een barnoota kanuman reefuu gaafadhe kana jechuudha. Kan baadiyyaa keessatti kennamu magaalaa keessatti kennamu bakka tokkotti namni gahumsa qabu 2-3 halaqaa tokko keessatti hin barsiisu takhassusaas ta'uu fiitiini baay'een isaa. Kun immoo tafsiiras nama gahumsa qabuun lugaas nama gahumsa qabuun dhaabbata tokko keessatti namni gahee isaa bahatu hedduun keessatti hirmaatee barsiisuudhaan nama hunda faayidaa qabeessa gochuu danda'a. Kanaaf kun adda godhuu danda'a jedhee yaadaan natti mul'atutti gara Injinar Miftaatti deebi'a. Barumsa gannaa ji'a 2 qophaa'ee jira Ibn Abbaas qopheessee jira. Kaleessa akka beeksisa
godha beeksisa irra jirutti naannoo barnoota shaniidha tafsiiraa fiqhiidha usul al-fiqhii hadiitha akkasuma aqiidaa kanneen kana ji'a lamaan kana keessatti hin barsiifnaa namni haa baratu jedhameeti jiini lama hammam tokko bu'a qabeessa ji'a lama keessatti namni hangam tokko baratee faayidaa argachuu danda'a yookaan immoo namni ji'a lamaan kana keessatti immoo tattaafate hammam tokko barumsarraa bu'aa buufachuu danda'a kan jedhu wal qabsiitii injinar meetiin ukaasi. Galatoomaa ji'a gannaa jechuun yoo xiqqaate guyyaa 60 oltu keessa jira. Guyyoota 60 ol sa'aatii 24 yoo baay'ifte guyyaa 60 kana sa'aatii hedduu deema. Kanaaf namni guyyaa 60 dhiisiiti guyyaa tokkotti saatuma tokkottuu kan inni ibiddarraa bilisa ba'u jira. Sa'aatii tokko yoo waan hin geenyeen jechuudha. Irra caalaan ilmiin shari'aa wanti inni baratamuuf akhiraadhaaf caalaansa. Akhiraadhaaf ittiin bilisa ba'anii qixaaxa rabbi qopheessirraa bilisa ba'anii badhaasa rabbi qopheessa jannata argachuudha. Kanaaf guyyoonni 60 kuni guyyaa baay'ee hedduudha. Namni xiyyeeffannoo kenneef guyyaa 60 dhiisii sa'aatiin tokko sa'aatii tokko jechuun sekondii 60 laafaa miti. Kanaaf guyyaa kanatti fayyadamee namni ilmi isaa guyyoota 60 jirtu kanatti fayyadamee ilmi sirriitti baruu danda'a. Innan akkas jedhu bu'uura amantii yoo xiqqaate waan abbaa xiyyeeffannoo kenneef waan bilisa ibiddarraa isa baasee jannata galchu barachuu nama danda'a. Kanaafuu wantichi waan salphaa waan hin taaneef ilmiitti dhufanii barachuun gaariidha. Sa'aatii ofii gubuurra yeroo ammaa kana ijoolleen hedduun wanti isin itti sa'aatii gubaa jirtu sooshaal miidiyaa dhimmoota humna jaraatii olitti akkasumas immoo dhimmoota silaa jara galchuu hin qabnetti namni yeroo inni sa'aatii fixaa jiru keessattuu dhaloonni amma lafarraa ka'aa jiru kun jechuudha. Kanaaf yeroo keessan irraa qusattanii sa'aatitti barnootaa kana otoo kennitanii fi barattanii baay'ee bareedaadha. Sakan Ibn Abbaas kun wanti adda godhu warri baadiyyaa jiru baadiyyaa keessa taa'ee inni qotu qonna isaarra taa'ee inni daldalu hatta shofeeriin makiinaa isaa uffataa dhaggeeffachuu hin danda'a otoo kaayyoo isaatiif fedhii isaa qabaate. Dubartoonni bakka itti hojii hojjetan kushiinaa keessa taa'anii biiroo keessa taa'anii dhaggeeffatanii barachuu waan danda'an waan ta'eef carraa kanatti akka jarri sirriitti fayyadaman nama hayyoota irraa akka jarri fayyadaman abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo waamicha guddaan dhiyeessuu fi barbaada. Waan kana man jedha. Xumurree ragoo sagantaa keenya asumaanuu dhaamsaa wajjin goolabduu gaafii tokko ofin isin gaafadha. Barnoota walumaa galattoo Ibn Abbaas barumsa kennaa jira. Ji'a gannaa maaliif filattanii achumaan immoo dhaamsa xumuraa dhaamtanii xumuruu dandeessu. Ibn Abbaas yeroo biraas barumsa kennaa jira. Ganni maaf filatamne jedhu ganni beekamaadha biyya keenya keessatti barattoonni barumsa dhaabu. Namoonni naggaadonnis yeroo baay'ee ganna keessa hojiin baay'een jiraatu akkuma waan boqonnaa wayitti caala. Maybe bakki xiqqoo si hojiin mashguula ta'u naannoo baadiyyaa iddoo qonni jiru malee bakki kaanii namoonni baay'inaan yeroo kana keessa boqonnaa qabu jechuudha. Yeroo boqonnaa kana keessa xiyyeeffatanii baatii lamman kana amma ta'e yeroo isaanii amantii isaaniitiif kennanii akka rabbii wal baranu akka amantii isaaniitiif wal baranu namootaaf ni salphata ilaalcha jedhuun. Yoo ilaalte biyyootuma adda addaarra iyyuu barumsis waan dhaabbatuuf waajjiraaleen mootummaa hedduus waan cufamuu fi sa'aatii gannaa kana keessa namni koorsiin gannaa of danda'etuma yookiin leenjiin gannaa of danda'e kennama. Biyya keenyattis yoo ilaalte mootummumti jechuudha hojjettoota yeroo gannaa keessa kan inni barsiisee sadarkaa barumsa jaraa ol guddisutu jira. Nutis immoo akka uummanni muslimaa baatii gannaa kana keessa yeroo sa'aatii boqonnaa kana rabbiin isaaf kenne itti fayyadamuu qaba. Ergamaan rabbii akkisaan jedhan alayhi salaatu wassalaam ithnaani waa lama namoonni baay'een ittiin gowwoomuu jedhani. Maqbuunun fiihimaa kathiirun min annaas jedhani. Inni sun maanni jennaani as-sihhatu wal faraagh tokko yeroo fayyummaa qabu.
fayyummaa isaa kana ni'imaatti ilaalee ittiin fayyadamuu namni. Lammaffaan immoo faraaqa boqonnaa qabu kana itti fayyadamuu hin danda'u namni. Boqonnaa kana akka hin taane itti gubuun hin ta'u itti fayyadamuu qaba. Ibnu Mubaarak natti fakkaata warra salafootaa keessaa osoo bor qofa qabda jedhanii maal hojjetta guyyaa borii kana iftaan duuta osoo jedhanii jennaan ilmiin baradhaa jedhe. Ilmiin baradha maal inni tamammaa baratte kun hin ga'u maal itti gochuuf jennaani laal isiin an ittiin jannata galu tarii na hafte ta'a jedhe. Osoo hin beekin bor barachuu kootu mala bor qofa siifafa yoo jedhame iyyuu borittii kanallee dhaqeen ilmii taa'ee baradhaa. Imaamu Ahmadtu isa dulloomanii jiranu waraqataaf qalama baatanii deemu maal innaan ilmiin barata. Imaamu Ahmad bal imaamu ahli sunnati wal jamaa muhaddithu haadhihi al-umma hadiisa miiliyoonaa ol affate jedhamanii kan beekaman tuji isa sahihaaf da'iif hunda adda baasanii kan beeku. Waraqaa fi qalama akkatti baatanii deeman isa umrii isaanii dadhabee jiru jechuudha akhiira umrii keessa. Ilaa mataa haadhihi al-mihbara yaa imaam jedhani. Qalamattiin kun amma yoomitti si wajjin deemti yaa imaam jennaan mihbarati macii ila al-maqbara jedhe. Qalamattiin kan koo kun naa wajjin hin deemte hanga qabrii galutti. Hakadha uummanni akkasitti ilmiitti xiyyeeffata. Nutis jechuudha carraa arganne kanaan barumsa islaamaa wahii babbarannee wal jajjabeessinee hubannoo waliif daballee akkuma kana jechuudha ilaalcha waliif sisirreessaa deemuu irratti akka hojjetamuuf. Ibn Abbaas immoo hojii waan haaraa addaa miti kan jalqabne waanuma sila dhuunfaan hojjetaa turre. Dur tafsiira quraanaa nama 3 taane afaan oromootiin barreessinee turre tafsiira quraanaa hiika quraana kabajamaa jenne. Amma inni barreeffame sun duraan kitaaba maxxansiifne akkuma kana appilikeeshiniidhaan bifa 5 maxxanfameera. Appilikeeshinichi keessa sirni tuqaalee hanqina qaba. Warri jalqaba appilikeeshinii galche sirna tuqaalee keessumaa fuulistooppii keessaa balleessanii warri booda kanaas jarumarraa kooppii goggodhanii fuudhanii isas yoo rabbiin jedhe amma sirreessinee miiljalee wahiis akka namni hubatu itti baafnee maxxansuu bifa appilikeeshiniitiin asumatti jechuudha namni Abbaas Akaadaamiitti ni hojjanna. Dabalatammoo ibsa gabaabaa quraana kabajamaa ibsa akkati hubattu jechuudha yaada isaa kaayyoo isaa akkati hubattu kan hiikamee kaa'ame tokko ni jira tafsiirri wahii. Inni sun appilikeeshiniidhaan uummata bira hin geenye. Warri al tokko hordoftoota amantii biraatiin waliin mari'atanu hardi kooppii baratanii ta'anii isa jira dubbisan nan arga kan afaan Oromoo sana dubbisanii hubachiisuuf yaalu. Isa isaan achitti ta'anii dubbisan akkasitti ilaalee hanqinni guddaan akkana bira jiruun taa'ee hubadhe. Appilikeeshinii sana hojjechiisuu waanuma salphaadha. Dhuguma maallaqa nu gaafata. Maallaqa namni kun itti baasee hojjechiisuu danda'udha. Yeroo gabaabaatti innis wanti ediitu godhamu ediitu godhameeti inni sunis appilikeeshiniitti godhamee namni quraana afaan arabaa yoo sirriitti hubachuus baate afaanuma oromootiin jechuudha isa hiika quraana kabajamaarraa hubata isa ibsa isaa immoo kaayyoonsa ergaan isaa maal isa jedhu immoo keessa galee hubachuudhaaf isa ibsa kana tafsiiricha kanas inshaallah yeroo gabaabaatti ni hojjetama. Yoo rabbiin jedhe immoo kitaabolee akka buluugaa akka umdatul ahkaam warra duraan afaan oromootiin hiiknee keenya kana amma appilikeeshiniidhaan akka inni ummatatti gahu kan biraas waan rabbiin nu laaffise daballee ni goggodhama. Ammaaf immoo akka dhaamsaatti wamta addaa hin jiru namni ilmaan ofii yoo barsiifatu ganna baay'inaan nuti sa'aatii subii boodaa fi ishaa booda barsiifna. Ganna kana immoo ijoolleen qo'atteesi qoramuu dandeessi. Iskiiliinsii jechuudha maharaansii daddabalaa deema ofiifis akka baratan keessumaa hojjettoota mootummaatiif baay'ee mija'a. Hojjettoonni mootummaa tokkoffaa barumsa akaadaamii khalfiyyaa qabu baagiraawundii akaadaamii irraa dhufan jechoota isaan rakkise afaan ingiliffaatiin waan ibsamu afaan amaaraatiin waan ibsamu si walitti fidanii ibsuun ni danda'ama waan ta'eef hojjettoonni mootummaa barattoonni warri immoo biyya alaa jiran carraa biyya keessatti waa barachuun arganne waan kanatti hirmaatanii isa gannaasa ta'u isa dippiloomaa irtisaa ta'u akka barataniin dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Injiinaroonni lamaan mirga bitaa kotaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa yaada bal'aa isiniif kennaniiru jedheen abdadhaa. Egaa Ibn Abbaas akkuma amma isinii ibsame kanatti barnoota gahaa barnoota namni islaamummaarraa afaan gabaabaadhumaan yeroo gabaabaa keessatti hubachuu danda'u tokko kan kennu of keessatti hammatee ammaaf irratti hojjetaa jira. Fuuldurri isaa immoo akkuma injiinar Gaaliin jedhan hojii guddaa fudhatee dhufa. Kanaaf namoonni hundinuu barataan barsiisaan kan baadiyyaa jiru kan magaalaa keessa jiru hojjetaan mootummaa dhuunfaadhaan kan daldalatu biyya keessa biyya alaa jiru hundinuu carraa barnoota barachuu afaan oromootiin jechuudha hin argattanii. Ibn Abbaas isin dura jira.
fuuldura rabbiitti dhayxanii osoo hin baratin gaafatamuu akka hin qabne arra barachuudhaaf yeroo keessan yeroo gabaabduu si qabdan kennaati baradhaa isiniin jennaa sagantaa biraatiin immoo walitti deebina inshaallahu ta'ala gasanitti nagaa rabbi keessanuu jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.